السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغانا غان دفتن كيسموني هندو بغانا غان دفتن كيسموني هندو. أنت إيارة يابدني لفر شرارا مكينا نسدفتن أنها دفو جني بغانا غان دفتن أنها دفو جني بغانا غان دفتن. utuu addaan hin baafne ustaazotaan hangafee dhiiraa fi shamarran nyaadhaatii nuuf dhugaa waan feetanii mara nyaadhaatii nuuf dhugaa waan feetanii mara. Simannaa keessaniif akkanatti teenyaa bal'ifadhaa ta'a keessummoonni keenya bal'ifadhaa ta'a keessummoonni keenya. Maashaa Allah jedhaa baay'eema bareennaa. Maashaa Allah jedhaa baay'eema bareennaa. Maashaa Allah jedhaa galanni kan rabbiiti kan isinitti galanni kan rabbiiti kan asitti walitti nu fide diinuma rabbiiti kan asitti walitti nu fide diinuma rabbiiti. Waa bu'aa argachuuf asitti wal geenya. Rabbiin nu haa milkeessu yaa ummata keenya. Rabbiin nu haa milkeessu yaa ummata keenya. Kanatti aansuudhaan baga guyyaa hadhaa kanaan isin gahee hundumti keessanii kunoo baga nagaan dhuftan hundumti keessanii kunoo nuuf dhufanii ustaazonni hundi daawaa fi du'aa'iin gorsa adda addaa hedduu qabatanii qalbiin nuuf caqasaa hundumti keessanii aamiinis jabeessaa hundumti keessanuu maal kana qofaree katmiidhas ni qabnaa. Ustaazonni hunduu du'aa'ii jabeessaa adaraa amaanaa. Maal kana qofaree katmiidhas ni qabnaa. Ustaazonni hunduu du'aa'ii jabeessaa adaraa amaanaa. Obboleessa kiyyaa baganaaf gammaddee soddomman quraanaa xumurtee kongiraaguleeshin baganaaf gammaddee guyyaa eegaa turtee qalbii keen hawwitee bu'aa ba'ii baay'ee obsaan dabarsitee shukriin kan rabbiiti kunoo hadha geesse. Du'aa'iin siif godhaa aamiin jedhii yoo na dhageesse. Lafzii fi maanaanis qomatti qabachuu jiruuf jireenya kan kee isaan murteeffachuu ambiyoota dhaaltee ilmii bakkaan gahachuu rabbiin siif haa kennu gammachuu biyya lachuu. Ustaaza koo qaalii baga gammaddee firii ilma keetii kunoo hadhaa argitee kongiraaguleeshin baganaaf gammaddee. Ustaaza koo qaalii jazaan kee haa ta'u jannata isaa gaarii. Isin barattoota urjiiwwan markazaa adaraa jabaadhaa barumsa barachuun. Dagalee utubaa ijaaree gassi dhaaba jireenya kee keessatti ta'i hiriyaa qur'aanaa. Asirrattin dhaabaa dheeratus dhiifamaa. Du'aa'iinaaf godhaa du'aa'iin haajamaa maqaa koo barbaannaan barattuu markaza xariiqul haqqi ilal jannaa. Dhaloonni biyya koos Oromiyaa jedhama koongiraa isiniin jedhee nagaan naaf oolaa amma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Dhiifama jiru dogoggora jiru dhiifama isiniin jedhu. ويا ما شاء الله أختي الكريمة ويا أختي الفاضلة ولا لو ربي سرها جالته وروا غير برات ربي نها تاسسو. الله أكبر. أي سميرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجا جرتو دلان دفتي كيسموني كن هندو بغنغان نوف دفتي. أي جرانا كنو كيسنيف غلطو ما رول لتكيات تكين دبرسا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا دفجني كيسموتا كينا بغنوف دفتني كيسموني كينا جلا أنو بها بنا مني كينا جلا أنو بها بلا مني كينا bakkanuu qabadhaa hundumti keessanuu markaza daandii haqaa markaza jaalalaa waan feetan ajajadhaa hunduu ni argama waan feetan ajajadhaa hunduu ni argama kuduraa fi fuduraa yoo feetanis sangaa dijaajan dalahaam gaawwaa inda shaayii barbaaddee hin dhabdu markaza daandii haqaati kana qofas miti nyaata aadaa oromoo kan kutaa 11 hunduu ni argama gatiillee sodaatina anatu sinirraa kafala gatiillee sodaatina anatu sinirraa kafala na barachus feenaan saamiraan jedhama dhalattuu arsiiti aanaa digaluuf xiijoo magaalaa sagureeti aanaa digaluuf xiijoo magaalaa sagureeti iddoon ammatti argamu markaata tariiqul haqqii ila jannatiiti kan hoogganaan isaa ustaas Baaruddiini kan hoogganaan isaa ustaas Baaruddiini ustaasa keenya qaalii ustaas Baaruddiini urmiinuuf dheeradhu sin argin hamtuuni urmiinuuf dheeradhu sin argin hamtuuni fuulduratti malee duuba nurraan laaliin taa'iituma nyaadhu ati nurraan xaariin taa'iituma nyaadhu ati nurraan xaariin halkanii fi guyyaa nu waliin cinqamtee nu barsiisuuf jecha hirriba keessa dhabdee galatoom ustaazaa galatassiin mala galatoom ustaazaa galatassiin mala rabbiin isinaa milkeessuu milkii gandalachuu waa yaaddan argadhaa waa yaaddan hin milkaaya lafa yaada keessanis atantama gaya yaa ustaaz Baaruddiinii yaa beekaa ustaazaa baay'elleen dubbatu xiqqooni hasaasaa suutuma suutaadhaan quraana siif galchaa suutuma suutaadhaan quraana siif galchaa waan ustaaza keenyaa dubbachuun baay'ee na ulfaataa jazaa keessanaa deebisuu rabbummaan olaanaan jazaa keessanaa deebisuu rabbummaan olaanaan ustaaza jedhee hin dhiisu doktoriin doktor Aslii jedhamtii qacalee mucattii ganamaadhaan dhuftee markaaza argamtii akkas jettee dubbatti jamaa yaa barataa ol bahaa qo'adhaa koottaa yeroo qabnaa yeroo fayyadamaa sa'aatii boodammoo ustaasni argama nutillee ol baanee barnoota eegallee yoo ustaaziin dhufuu waan ola qadi jedhamu tasumaan dhagarre galatoom doktorii galatassiin madaa urmiinuuf dheeradhu qacaleen talaa isii qofas miti jirti ijoolleen gaggaariin kan akka Ahmadii Aliyyi Alshabaabii atillee ni jirtaa yaa binti Jamaali galatoomaa jennaan hunduma keessanuu galanni isiniin maraa koongiraaleeshin jedhaa alii keenya qaalii baganuuf gammaddee afaan oromootiin faatiyaan jalqabdee osoo addaan dhaabnee laam aliif hin xumurtee alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti biyya ofiin jiru biyya ormaa jira dalagaa arabaas hundumaa danda'ee kinoo guyyaa hardhaa quraana kattamee kinoo guyyaa hardhaa quraana alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti na siyaasiin dhaamaa na dhagahi qalbiin gad buusee hidhattee hin kutin abdii irra deddeebi'ii baradhu nuuf deemi fuulduratti haafiza quraanaa nuuf ta'i fuulduratti haafiza quraanaa nuuf ta'i fuulduratti isinitti dheeressuu asumatti dhaabaa mee gara ergaa kiyyaa achisin dabarsa markaazotiin ollaa hundumtuu dhuftanii nullee sissimannee simannaa gaariini ustaazota keenyaa hunduma keessanuu ani sin jaaladha abbaa ofii irraa way abbeeran nama aanaa kanaaf ustaaz Baaruddiiniin jalqabarraaf faarsa kanaaf ustaaz Baaruddiiniin gadi fageenyaaf faarsa yaa warra tiiktookii yaa warra feesbuukaa gorsa koo dhageettu ustaazota imoo kan shororkeessitanii jechan taane jettanii kan maqaa isaanii balleessitanii diinii rabbii beekanii yoomuu qeequu hin dandeettanii diinii rabbii beekanii yoomuu qeequu hin dandeettan waa'ee ustaazotarraa waa xiqqoo dubbadhaa waa'ee isaanii dubbachuuf jechuunaa hanqataa daqiiqama lamaa obsaannaa dhagahaa daqiiqama lamaa obsaannaa dhagahaa dindila nuuf ta'anii laga nu ceesisanii doofummaa hollaalummaa nurraa balleessanii halaaliif haraamii adda nu baasanii dukkana keessaa ifan nu baasanii alif jedhanii fidanii afaan keenya kaayanii isa hin beekneefis barmiira eeganii isa hin beekneefis barmiira eeganii hundumti keenyaayyuu gaafa biyyaa baanuu duniyyaadhaaf malee gonkumaa hin yaanne qur'aana qara'uu gonkumaa hin yaanne qur'aana qara'uu alhamdulillahi jenna amma garuu alhamdulillahi jenna amma garuu
quraana keenya qaalii kalimaa rabbichaa waan asirran jirree fidimee tokkochaa waan asirran jirree fidimee tokkochaa barbaadee tan dhabee histirii baayolojii hundaan madaalchisee waan quraana caalu dhabee tan cadhisee waan quraana caalu dhabee tan cadhisee maaliif dagatamee seenonni kaleessaa sahaabotiin kalee diinii kennaaf jecha lubbuu isaanii dhabanii baddaa fi gammoojjii keessa naanna'anii beelaa fi dheebuu waraanaan karatti dhumanii beelaa fi dheebuu waraanaan karatti dhumanii dagatamuun qabu seenonni kaleessaa sunnaa nabiyyiidhaa haalaan nu jabeessaa sunnaa nabiyyiidhaa haalaan nu jabeessaa nutiin ammaa hoo maalirra jirra jamaa biddeenuma qophaayaa nyaachuu wallaalaadhaaf maaftaana azaabaa biddeenuma qophaayaa nyaachuu wallaalaadhaaf maaftaana azaaba yoo jedhan xiqqoodha fakkaataa garuu haalli isaa hedduudha ulfaataa yaa rabbi nun godhin hatorra azaabaa nu sima kadhannaa sima kaa danda'an nu sima kadhannaa sima kaa danda'an silaa waa baay'ee dubbadhaa yeroo naa hanqataa mee waa yeroo ammaa xiqqoorra sinii baha mee waa yeroo ammaa xiqqoorra sinii baha miidiyaa banatee namuu mataa waan jedhu takkarraa xiqqoo waaqaanfataa an arsiidha jedhaa sanyii nadhii gammadaa an harargeedha jedhaa sanyii bakarwaaree ani jimmaadha jedhaa sanyii abbaa jifaadha ani shawaadha jedhaa sanyii taaddee birru gootonni kaleessaa yoom gandummaa horeegamanii bara oromummaaf jecha lubbuu isaanii dhabanii akkamicha isaa ija kowwaa argaa gurran na dhagahaa ni dalagadha jedhee biyya irraa bahee sababa gandummaaf ilmaan qaqqacalee meeqa dhabnee garaan nu gubatee afaan hin cadhifne maqaa gootaa waamtanii miidiyaa gubbatti lubbuu miskiintotaa hedduu darartanii lubbuu miskiintotaa hedduu galaafattanii boru fuula rabbiitti irraa gaafatamtanii boru fuula rabbiitti irraa gaafatamtanii sagalee too ol fuudhee iyyaa Oromoo koo dhageettuu waan mililik nurratti wajjannee walirra wajjannee ka arsii farargee muluu daangaa darbee ka arsii farargee muluu daangaa darbee of ta'ee dubbadhaan qabu sodaa namaa hayyurraa dhaladhee abbaa kabajamaa dhugarra hundaa'ee dubbadhee roomaraa kan kana hojjetu Maammadoo Hooleyyii Yamaniif Suud Arabiyaa yoo warra qabaatan biliis nurraa hidhaa yoo warra qabaatan biliis nurraa hidhaa yoo akkana jedhuu hundaa miti namoonni qulqulluun dhiifamanaaf godhaa garanna gubatee ilmaan qaqqacalee meeqa dhabne ganamuma kanaa hirribaadhaa ka'aanaan jette madaamin ta'aliyaa samiraa shuufaaza Itoophiyaa anis ni rifadhee jedheetiin gaafadhee dhooyinsi volkaanoo Itoophiyaa argame haala kenna beekaaf rabbiin nu dallane haala kenna argaaf rabbiin nu dallane nama waa hubatuuf kunumtuu gahaadha dafaatii toobadhaa dhiiraa fi dhalaadhaan dafaatii dachaa dhiiraa fi dhalaadhaan Lakkaaya Oromoo tokkummaa jabeessaa nuti Oromoon tokko gandummaa balleessaa waa'ee gandummaadhaa abadan balleessaa obbolummaa Islaamaa haalaan nu jabeessaa Lakkaaya Oromoo tokkummaa jabeessaa nuti Oromoon tokko gandummaa balleessaa saabbaan gaafa cabsee ormi jasaa balleessaa diinas keessaan nu argannaan hundee nu balleessaa diinas keessaan nu argannaan ka'ee nu balleessaa nuti Islaam obbolaa Habashaaf Arabii yoo fedhes Faranjiin kan waliin nu qabu funyoo laa ilaaha illallaati ergaa kan kollee goola barra geesse ittillee hiyyaanne muddamaan barreesse dhiifama naa godhaa yoo isinif balleesse dhiifama naa godhaa yoo isinif balleesse walaloo kan koo har'aa asumarra dhaabaa marsaa itti aanu bifa haaraadhaan walitti dachaana. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي الكريمة سميرة ويا ما شاء الله ولا لو بريد قلبي افتوعا تنقر سبا يوم كيسا قبضو